danda'a. Inni immoo silaa tuuba hin jenneen maaliif beedeema ofii beedeeme silaa amma immoo icciitii kana ati biyya ormaa jirta waan ta'eef achirratti icciitii kana akkamitti sirratti gaggeessuu danda'an? Akkasii baatii maal jettanii? Anis akka shumatti jedha. Ishiin akka shumatti jettee. Dhuguma atis asuma mana kana turre isatu mana kana nu godhe. Asuma inni atis itti nimni. Innis uumaa calleedhee manumaa ba'ee. Kanaaf ati balleessaa qabdu isatu balleessaa qabnaa jedhan. Balleessaan kanuma isaatii jechuudha. Amma garuu gaafa inni bahee deemuun isaa isinitti dhaga'ameera moo isinitti dhaga'amne moo akkamii? Maaliifini bakka kanatti innis mana biraa godhatee raawwateeti kan inni bahee deeme. Ani bahee hin jenneen asumatti jechuudha. Gaafiin gaafadhe malee bahee hin jenneen. Akkasuma immoo icciitii biraa wanta jiru hundumaa hundi keessan hin beektu waan ta'eef sababni inni bahee deemfis wanti sun ta'uu hin qabu. Haafu kan jedhuudhaan waan ta'eef viidiyoo irratti dubbadheetiin ture jechuudha. Guyyaa dheengadhaan naan hojjedhe. So waan kanarratti balleessaa ammas balleessa kana isumatu balleessee tuuti reesse. Anarra rakkina hin jiru jechuudha. Ana bira rakkoon hin jiru. Ati maal jettu? Simbira rakkoon hin jiru. Simbira rakkoon jira. Rakkoon abbaadhuma keenya bira jira. Isumatu balleessi bakka. Balleessa isaa kana maal gochuu qabna? Ammallee guyyaa boruu jirti bakka tokkotti beellama qabannee raawwanne hiriyyaan isaa suni walitti isin fidee raawwadheeti waliin haasa'uu qabna jedhee raawwateetiniin natti dubbate jechuudha. Guyyaa kaleessaa innaa dhufee akka hojjetaa turetti akkuma argitaniini guyyaa dheengaddaas viidiyoo isin hojjedhe argitanii jirtu. Ammas immoo viidiyoo biraatiin dhufeetiin jira jechuudha. Viidiyoo narra qabadheetii dhufee egaa akkuma beekamu ijoolleen mana kana keessa akka jiran hin beektu ijoolleen kan koo jechuudha. Ijoollee kanaanii gaafii gaafachuudhaaf deematiin hin jira jechuudha. Maaliifiin mana kana keessa ana qofa miti kan jiru ijoolleen hin jiran waan ta'eef ijoollee kana gaafii gaafachuudhaaf deemutu jira. Gaafii kana immoo walumaan isaan gaafannaa balleessi eenyurra akka jiru eenyu akka balleesse eenyu akka balleessaa ta'ee ni gaafannaa jechuudha. Ana duwwaas osoo hin taane balleessaa abbaa manaa kiyyaallee yookiin immoo abbaa isaaniillee ijoolleen kun immoo gaafannee isaanirraa mee dhugaan eenyu bira jirti kan jedhuun hin ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu hanga ijoolleen kun dhufanitti ni waamanii ijoolleen keessan ana waliin haa ta'u jechuudha. Baatii kottaan mee kennaafan? Mina dhufaatii jiranii hin gaafadhaanii jechuudha. Kottaa. Asumatti qabu jala asin barbaade kanaanii maaliif ana barbaadanii? Gaafii wayii isin gaafachuu barbaade. Gaafii nan isin gaafachuu barbaade. Egaa sammuna kanaa viidiyoo nan hojjedhe argitanii jirtu. Akkuma beekamu mooyyuu mudannoon mana kana keessatti mudatame maal akka ta'e hin beektu jechuudha. Hundi keessaniyyuu eenyu akka balleesse eenyu akka hin balleessine hin beektu. Sababa kana ta'eef gaafii kana isin gaafachuuf hin deemaa jechuudha. Eeyyamamoodha? Hayyee. Amma gaafii nan isin gaafachuudhaa deemu guyyoo darbee viidiyoo hojjedheetiin ture. Sababuma waa'ee mana kana keessatti sintaa faana wal loluu keenyarraa kan ka'e wantoota jiru hundumarraayyuu ka'ee raawwadhe viidiyoo hojjedheetiin ture jechuudha. Namnis beekuu qaba. Akkasuma immoo namoonni akka carraa ta'ee akka kan keenyatti jiranii barnoota ta'aa fi laata kanan jedhuuf viidiyoo hojjedheetiin ture jechuudha. Viidiyoo sanarratti immoo akkuma beekamu guyyaa jalqabaa ofuma isaatii gaafa nuti wantoota jiru hundumaa gaafannee jennu ofii isaatii inni nuuf himuu didee namarraa dhageenye egaa wanti kun dhugaadhuma jira dhugaadhuma mana biraa godhattee jirta dhugaadhuma daa'ima biraa qabdaa jennee gaafa gaafannuun inni dhugaa nu baasuu didee ammas immoo deebisee akka carraa ta'e egaa namoota biraarraa nuti dhageenye gaafa waan kana mirkaneeffanneeti jennutti wanti kun akkanadha waan nu jirudha maaliif nu dhoksite jedhee gaafa itti dubbadhu mana geellakkiseeti akka bahee argitaniiti jirtu. Kanaafiyyuu amma immoo viidiyoon kun namaafis barnoota haa ta'u jedhee raawwadhe gaafa nan hojjedhu viidiyoo kana maaliif narratti hojjette maaliif maqaa na balleessitaa jedhee raawwate kunoo nama nutti ergee raawwate nuun lolaatii akka jiru silaa hin beektu jechuudha isinuyyuu. Kanaafiyyuu waan kanarratti anatu balleessa jettu moo abbaadhuma keessantu balleessa jettu mee kana dhugaadhuma naaf himaa isinutti.
Isumatu balleessee garuu isumatu balleessee icciitii kana dhossee maaliif zim jechuu danda'a inni immoo silaa tuuba hin jenneen maaliif beedeema ofiif beedeeme silaa amma immoo icciitii kana ati biyya ormaa jirta waan ta'eef achirratti icciitii kana akkamitti sirratti gaggeessuu danda'an. Akkasii baatii maal jettanii? Anis akka shumatti jedha ishiin akka shumatti jettee dhuguma atis asuma mana kana turre isatu mana kana nu godhe achuma inni atis ittiin himne innis uumaa calleedhee manumaa ba'e kanaaf ati balleessaa qabdu isatu balleessaa qabnaa jedhan. Balleessaan kanuma isaatii jechuudha. Amma garuu gaafa inni nu'iin immoo as deebi'ee raawwatee maaliif akkas na gootanii maaliif na himattan baatanii jedhee dubbii namni inni dubbate kun bareeda moo bareeda miti jettu nummase. Nan balleessee ani kana dubbachuu kana balleessaa qaba dubbachuun qabuun ture. Lakkaati immoo balleessaa qabdu. Baati dubbachuun kee sirriidha. Isatu dubbachuusaa sirrii miti. Dubbachuu qaba ture dura gaafa dhuftu. Kanaaf inni dubbachuu qaba. Inni isheen ati dammoo dubbachuun kee sirriidha. Kanaafuu balleessi galma isaa jira jechuudha. Kanaaf isin mee amma bakka kanatti maaltu isinitti dhaga'ame abbaan keessa mana bahee deemuun isaa isinitti dhaga'ameera moo isinitti hin dhaga'amne moo akkamime maaliifini amma bakka kanatti innis mana biraa godhatee raawwatee kan inni bahee deeme ani bahee hin jenneen asumatti jechuudha gaafiin gaafadhe malee bahee hin jenneen akkasuma immoo icciitii biraa wanta jiru hundumaa hundi keessan hin beektu waan ta'eef sababni inni bahee deemfis wanti sun ta'uu hin qabu. Haafu kan jedhuudhaan waan ta'eef viidiyoo irratti dubbadheetiin ture jechuudha guyyaa dheengaddaa naannoo jedhe soo waan kanarratti balleessaa ammas balleessa kana isumatu balleesse tuuti reesse anarra rakkina hin jiru jechuudha ana bira rakkoon hin jiru. Ati maal jetta? Simbira rakkoon hin jiru isuma bira rakkoon jira rakkoon abbaadhuma keenya bira jira nutis isumatu balleessi bakka. Balleessa isaa kana maal gochuu qabna ammallee guyyaa boruutti bakka tokkotti beellama qabannee raawwanne hiriyyaan isaa suni walitti isin fidee raawwadheeti waliin haasa'uu qabna jedhee raawwateetiniin natti dubbate jechuudha guyyaa kaleessaa na dhufe akkasuma bilbilaan illee adda bariitti illee naa bilbilaatii ture bakka tokkotti wal arginee raawwanne waliin dubbatuu qabna waan kana jedhee raawwateeti jechuudha kan inni natti dubbateetii jiru. So amma innaan ani bakka sana deemee isa faana haasa'u tarii jeequmsi biraa yookiin immoo sintaayyoon yeroo sana yookiin jeequmsa waan biraa yookiin narkotuudhaaf illee tarii yoo uumame wanti kun maal gootu maal jettu meessin ani garuu sodaadheetiin jira jechuudha sababni isaa maaliif gaafa asii bahee deemu argitanii jirtu garuu gaafa sana viidiyoo waraabne nuti waan ta'eef lolee raawwatee akkamitti ta'ee akka bahe argitanii jirtu jechuudha gaafa sana maaliif wanti kun dubbatama waan kana eessaa fiddee akkasuma immoo wantoonni gaaf ta'ee jedhamu sunis akka hin taane baduu qabaa jedhee raawwate lola sanaan akka bahee deeme sila argitanii jirtu. Ammas immoo iddoo ta'etti wal argina jedhee raawwate beellama bakka kanatti hiriyaasaa wajjin beellame kana dhaqee beellama kanarratti argamuu qaba moo hafuu qaba maal jettu siin kana? Dhaquu qabdaatis. Dhaqxee oollaltanii beekamu garuu lolis walloluu baattus danda'a. Wal gaafachuu dandeessu. Dura ati hin gaafadhu. Inni osii deebisuu diddee maaliif naaf hin deebistu jettee gaafatta. Garuu na caalaa maal jetta maddee bakka kana dhaqee raawwadhee waan isaan jedhan dhaga'uun qaba mooyyuu waan kana dhiisuun qaba jettaati. Dhaqxanii dhaga'uu qabduuni bakka wanti hundinuu yaafuuni bakka yoo daa'ima firufaa qabaate yoo manas qabaate maal rakkoo qaban dhiistuuni bakkaati. Ani ammas yoo manni dhiisa jedhee ani immoo amma akkuma dhangada argitanii miti ree maal akkanaa jedha. Ani bari daa'ima qabdaa jenneen mana qabdaa jedhee raawwadhee itti lolle jechuudha. Garuu ofuma isaatii gaafa nani wantoota sanatti dubbadheetii jedhu ta'uu hin qabu wanti kun amma kanatanii itti qophii hin qabu jedhee raawwatee lolee bahe maaliif wanti inni kana lolee waan ofii isaatii daa'ima godhatee jiruuf waan mana biraa qabuuf jechuun tiree kan inni naan loleef kan malee ani loluu barbaadee miti jechuudha. Argitanii jirtu gaafiidhuman gaafadhe malee wanti kun uumamee jiraayyuu maaliif na dhoksuuf erga wanti kun uumamee jiraatee dheetiin hin gaafadhe garuu immoo deebii naa deebisuu dideen lolaan jechuudha kan inni bahe. So ani ammas ilmoos qabaateedha itti lolu. Garuu waan kana dhaga'uu qabarraan kan ta'edha. Inni immoo akka inni jedhee akka inni manaa bahe
argitanii dhuftanii kanadha. Amma immoo maaliif akka isaan achitti na barbaadaniyyuu naaf hin galle hin sodaadhe iyyuu deemu. Immoo akkas ta'ee bakka isaan jedhan sanatti isinis na wajjin deemtanii waan isaan jedhan erguma tokko dhageenyu wayyuu kophaa kan koo deemu. Wayyaa nutis sana faana deemu. Wajjuma deemu wayyamne wajjuma deemne maal akka isaan jedhani achitti dhageenye waan jiru isinis ani balleesse inni balleesse akkuma amma dubbatan kanatti achittis isaan biratti dubbachuu qabdu jechuudha. Senegale yoommoo lakkii ishee birarree hin taa'inaa isiniin fudhadha yoo jedhes filannoo keessan bakka barbaadan yoo feetan ana bira taa'uu dandeessu yoo feetan isa bira deemuu dandeessu jechuudha. Bakka barbaadanitti filannoon kan keessan ani isiniin dhoowwa jechuudha. Senegale kanaafiyyuu achi deemtanii maal akka isaan jedhan maal akka inni illee gaafa sana jedhu waliin dhaga'uu qabu. Kophaa kan kuusan walii galle kanaaf guyyaa boruu waliin deemnaa jechuudha. Hayyee galatoomaa deebii kan nuuf kennu keessa.